Bola falo ite khota fura yani da warina timura oswala fitina ga wa kar kulkulle surna wa yarre fioran ilma kana ranafan awena raksu beita بود الماكية بود ماريتية يو سيمباسو بر إنه سيمباسو وكان تقول كنا كيالو كم فلزرة أما بيكون نحن فيا كبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جل جلاله بقجرات نجتا أسمانو قاهونو دبلر من جرا أراهم تكو كبنتني سماتين نمط تلاسا كبنا غيث دبينيس نوجبته ربي خير أقول تكلم كسيت هونو أبرين واتلا فتوم أبرين أقوم تكو جبارة جرتي هونو كان ترتيب مناو وطالع تيجان وسمناجا وسمنادي ماته أشياء سوالله أكاسي كهونو ناس وبلاد جالس كانوا هناك منا كيني أما قلبي تكان كتيني وان رجل واقع منوشوا بربادي تكا إسنغا مالف رجالا كجولتي نبيتن فا نبيتن إسنوس نبيتن جيفا يا دانين كبا أسمانو غافي لما دانين كبو جرا تكا تيجا كيسن توكو غاني نرجعو يرا مالي وبليتين تي مالف أكنتي يرو دولتي وانجو توكو سما نرجع يرو دولنا سنتين الحمد لله قلت ربي علمنا يمادا مالف جنان علم ربي سيخنون ilmoon neemaallee neemaa gurguddoodha garuu utaalchi dubbii kana faadhaan rakkoodha malee ilmaan diirrabbi haa godhu ilmaan ati caati teessu gartee ilmaan caasi taa'u miti haati caati teessu rabbi haa godhu maaliif jennaan gaafii sanneef dhalti bareedduudha ormaanni jechuun asirratti wanni takka wanni gaafii san nafichise sirnuma amma dura dabre keessa malas ayolee teenya akka godhuu ture ni beektanii hormaata keenyaa fi nuti qeessuudhaaf jeeti hara saasaa fi ibiddarraa hafni caalaa jechuudha gama biraatiin akka gartee wanta jechuudha maaligaa faarmaasiilee yookaan doktorota ni beektan jee yaadaan wannoon hedduullee dhiba sanganta keessanii akka milmee waggaa shanii waggaa maarii godhatan fa'aa dhalateen itti qeessuudha malee waan san namni ulamaa'een hedduullee irraa dubbatanii jiranii gaafii keetiif kanumaa deebiidha gam tokkoon nuti hedduu ammachuun maaliif guddina keenyaafuu barbaachisaadha kanuma jee yaadammaan haasoo inni sii dheeraadha haasumatti sirraa gabaabsa inni lammaffaan inni hambatu kiyyaaf nagaa batte alhamdulillah anumaan jira haala yerootii fi hujumaan dhabamsiise malee inni jira jechuu barbaadeeti deebii keessan lamaan kanuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nu gaafachuu keessanuu ulfaadhaa kanuma jechuu barbaadeeti amma wanni adi bebeita amma achi sollum ne beita jolle lamanis achi jirti jollenis hateisu ininis intala beita fide jira intalti wanta kata daga umatin jiranis haraka dubbe jide chana bare dumanu ga yadina matu askai sana base ejwa yani namas la mabadi umale khayna kan jirjira masara jiro meti gafin sani yedurante takabela mahanuman radi bisamar bwan nadin gizi jechu barbadeti أكيد أتكلم جتري أما أنت نهاية مو قاس دفتة هم كيون سيف تهمو مولك يعني أسيس أنت وقلبنا ما تخايب رياض مخيتين سفر جيتي وقدي بيت وان أشيرك كدارمو أنا كنا جت مجناس وان قدي بيسا خلاص هنا قريجي واني ترتيبه مدرودي مدرس ما أعرف دبيو كتبه تكون جاب برو لليجن تقول عمانتنا عما يسمى الراسان غنف أني أكاد ديب تولي بمبربال تجرو غنا اسمه تيسي وان تكتكاس بري ومغا لكن بيت أغرب براد تدفنجرو قوم مشاغلة مسانو غنا سدرن جراتيزي نمني هاسيدن كم نغاري ما هاسيدن كبا چومبر وان بريد الحمد لله چو قبداو سلاي خلاص میرا بخير اورو اكم يترياتي أما سمعت أولي واني أسولي سديريسي ستلي وغراري يرو دو أسيق غابردو في اللي انجرزو أما إني سكت جراتو سانما جراتو جولي ساتي ساتن داتو مالك جنان كايقا أسي أما سرنا قطة جرتي ولين ولين بر ولين غربوتا بدون دمني جمالي إتلي سانو جرتي ولين وصو رويتو أما تني سودوما رويتو بودا سر راس خوب جيفتي أتي بيفو مدو بيفو ورين أنتن ديسو بيكالو نما سلامو ساعتنا كانت تاية دبتو بدي نما قلبي تكام في الراجلات مالي
amma mushaakilli isaa kunis mataan uwwisee jira anuma mataan na danfuu deema kaansarii na qabsiisu jira namni isaan ogguna kanatti edafa ammoo sumaan rafee akkanatti chilaaluuti dubbiin jedhaasani beeta bishaan waan keessa jiru goosa jedhanii dubbiin intatti jiru sun edafa waan biraan agarsiifte odumaan rafuu riba wana qotte garaa kan keessa osoo deemtu gaasirii gogogaa tokko na kaase rabbi gaasirii na qabsiisanii Aniifu amma inni ijoollee isaa dandaatu ati kam re'ee haati amma beekaa dhalaan tunis dhalaa fi harree fi hoolaan ilmaa kanarraa nafan awwayna rakkisuun beektaa booda ilmaa kiyya booda maarreetiyyaa yoo jettee yoo ta'u amma hin taa'in siin ja'a. Amma. Jaareen hin jiru. Moo garuma waadhalee tokko si ilmoo fadha. Garuma waadhalee akkasii ilmoo fadha moo kami moo wanumaa jee. Sun akkasuma. Anam barra. Muradde. Amma kutaddeetiin jira jee. Wanni amma isaa wajjin qabee ibidda darbus hin jiru jee. Ani sila intala sanis amma harka nama laachuun gaa osoo namni heera sana naqachuu heera siiseen jiru namaaf heera seenuun kunis rakkoodha beektaa. Anammoo afaan na guute fa'aa jira waan irraa fakkaattu yoo ani haasaa sirraa buusuuf jeessa anammoo ani haa kana guutu batan jechiisa fi sossoolee jan bakka kanallee dubbachuun barbaadu garuu asi dhiisuun anuma keessa jirti dhiiru bakka kana akkamiti egaa dubbiin tun jajjabaatteen isa dummaatte akkamii jechuun barbaadu. Anillee akkasuma hin jira. Bargaa fi haa akhi nama haa beeke nama ol mareeteetu nama mana keessaa walirraa fixateetu alaa gabbee dubbii namarraa fixaa jan. Amma yoo nuti asiin fixatin taalaatu qaadha inni afaan kara jirraa dubbachuun nu taa'aa wanis dandeenya. Sittiin baabatu sodaadhaan akkasuma akkuma jettee waan irra jira. Yoo immoo karaa kana ta'e ni laallee jechuun kophaa jennis dubbadhu rabbina laafisee namni tokkoo fi lama qalawqalawii takka waan biratti ergees nama sittiin gaafadha maaliif fi bichaanis muree murteessuu narraan barbaachisu namni tokko muree murteessu. Haala taasisni qabdi guutuun lafa qabdu jirti garuu irra caalaansi hanqoo namni waa raasitu dubbii namni dubbii irratti guutuu bareeda malee dubbii atii fi guutuun dubbadhee teerrisuunis ni mala beektaa. Saniifuu anis nama tokkoo fi kana faalaalee karaa ittiin gaafadha. Mudannoo tana kaayee itti ibsee waan naa deebisuun akkasirratti murteessan illee ammaaf haa jarjarree wanni dubbannu haasii sochuun natti ulfaatachuu barbaadeeti. Duraanis akka jiru badoon damee gana naatu itti bu. Alaasirratti dhiise. Yoo ijoollee isa walii qabee fidee horee. Ijoollee fidee sun jaallaalee tumaa deematu. Fudhatee adeemuun amma xiqqoon san faana malu itti bar. Amma rafaa shakaraatti toluun dhabdu beekee lukkuun harmaan qabne bobaa haadhaatiin guddatti garteeme. Harmi luisuutti hin jirre. Shurufaa haadhaatiin guddatti ilmaanis yoo harmallee ta'uu baatu haadhatan haadhuma beektaa wanni hundi haadhumaan tolti. Akkasumatti sila akkasaan akka hedduunis waa hundaas nama beekna isaanii wallaalu jira. Isaanii wallaalu jira kana yaachisu jirani. Intalaas akka waan fuudhaa keessaa qabuuti beektaa hanga tokko dhaga'uutti hin jira maallaqaas ergee minaamin jechuutu akkas namaan dhaga'e isiin wayita maallaqa ergeette akka waan biyya fuudhee jechuutu akkas wanni qaqalloon takka anumarra baate garuu rabbumaa beekaa gaata rabbiin seenu. Wanni jiraanuma jirti. Wanni jiraanuma jirti jechuu barbaadeeti bakka kanaan na dhibee laaleettu. Saniifuu ati amma hanqaa intalaa tanaas jechuudha qulqulleessinee adda baafnutti amma namni irra caalaan maal jaa obboleettiin teessus ma biraan tolti obboleettee tana dhifuu bira dhiisii jedhan. Amma haadha mana namaas bira qabuun tunis rakkoodha jee. Garuu waa meeqaan wal qabdeenu amma garuu carraa dhumaati. Inninis ijoollee walii qabee fiduus yoo ijoollee si fidan irraa fuudhi. Maaliif jennaan guddoo haa fudhatu xiqqoo irraa fuudhi. Yoo ammoo inni nuuni fidu yookaan akka isin beektutti dhufee fuudha jees sanis ollaanis ni jira beektaa. Wanti baasanii warra abbaan makkunis ni jiran. Waan kana isaanis dhufanii ilaalanii adeeroon kun beekadhu beekadhu namni dulluminaaf waa muree murteessuu hin dadhabu. Namichi nu gaafa kaan jireenya duniyaatii fi hara duniyaatti deemtu fi akkaan duniyaatti itti deemus argeetiin jira. Fuudhaan awwaalaa jenna namichummaa lubbuu qabu. Ogguun awwaala jedhanii gadi hin deeman. Lukkuu qarree seente dhageen. Lukkuu qarree seenee baasaadhaa jedhanii iddoo haduudhaan hin deemin fayyaan osoo gad deemanii. Boodarra kan lukkuu qarree seentana takkaan dhageenye taa'aadhaan baasanii beektaa.
booni hin dhagahin hedduutu hafe na deebisaa jejan akkasitti dullachi lukkuu qarreen seete weekadhu mana galchite amma abbaa amma kunis xiqqishoo akkuma dhadhamee malee waan takka takka numa beeka isa kanaa sassiyaameetiin muree murteessise jechuu barbaadeeti nama dura lafa bulee tuqa beektaa namni akkuma irra jiru walirraa waa barata jee yaada isarraas waan takka takka mudannoo mudatee irraa illee ta'uu akkana nyaatu isa mudatee isiniinis waan himuni qabaa jee yaada jechuu barbaadeeti ati amma gama fuulduratti amma akkam jettee yaaddamee ati hanga tokko tokko hongarraatti lamaamtuu yoo ijoollee fidee fadhusiin galfadha jee dhufe fadhu intala mana ari'ee hottuu ni galla jee dhufe maaliif haasoo inni nama tokkuma jechuu barbaadeeti. Antuba nama ergan dhufe takkatti sibira dhufe sibirin jira mee jee dhufe maaree jee juumaan naadaman. Fadhu akkas jee dhufe jechuu qofa yoo dhufees amma booda yoo ijoollee mucaallee fide jechuu asumatti irraa qabneetuma ati gaddeebuun kee hafuudha jechuu. Hin deebi'uun. Wanni jechi gaddeemtu sun jiru jechuudha wanni saree egaa fadhu intala manaa ree ijoo sonni gadiin deebi'attee adduun jiru miree. Hin jirtu. Hin jiru. Haga tana biraa deebi'ee ni ta'a. Sobami. Barra namni baay'atan ni shawwatamanis ni wanni duniyaa kanarra nama mudannees hin jiru. Duniyaan tun ibiifu mokkoraan dhaabbatti. Mokkora kana garuu yoo rabbi irraa si beeksisee gaa karaa haqaasan si oofe malee karaa hedduus hin deemti. Maaliif qalbii tana namni nama wallaan hin jiru yoo abbummaan wallaane malee karaa shayitaanii nama oofurraa yoo abbummaan qabe malee amma jarri intalti tunis amma shayitaanuma beeka dhoon irraa jechuu barbaade. Amma isin dhuftee isin seentee walitti daaraa walitti isin gargalchuun kunis nama duraan nagaya hin jiru. Dubbuma biraati. Innis maallaqa raafannoo sanis hisaaba biraati. Innis akkamatti birraa waa marga jala deemaa jirtu isaati. Bar inni si'uun baasuu bar. Inni kun sin baasuu kan ta'e kun akkana jiraatu. Gaba fuulduratti amma beeka namni kun fayyaa qaba. Fayyadama qaba. Miidhama tokko tokko qaba. Namni ammaan osoo ati fayyaa qabdu osoo ati kanatti ijoollee qacalee tana magarsu jirtuuf jechuudha. Isa guddisu jirtu. Amma akkanas godhu maal yaa gooti humna dhabdee umriin keessa achisi deemee jechuudha. Yoo rabbiin akka fedhe qaba gaa takka yoo ati dadhabde ilmaan kee waa sirraa qabaa beektaa. Egaa rabbiin lafa nama dhiisu qaaye. Abbaa fi kufe ilmaan keessaa baasa maal jenna. Takkasiiti gaa afrii rabbii kafeete qabdi gaa sanillee seenuu dandeenyu waan akkaan itti ilmaametti. Gama fuuldura fa'aa haafuuraa of fudhachuu sanatti hin fakkaatu. Booda bas maraacha amma. Hamma ukkanaa booda maal gaafatta? Saniifuu osoo gisee jirtu osoo amma nagee qabdu jechuudha. Kaansarii mataa sisseeniin. Egaa ilmoon alhamdulillah inni gurguddootiif firraa nageen jiraachuu waatiin barbaada malee amma akkati amma azaaba ganama waa bara osoo kanattu dhiiniruu sinuma bara. Hay booda bara sumaa kuftee koottaa kuftee fuudha ammaanis booda aboo lafa dhooyitee koottaa fuudha jedhanii dawwalanii tiimurra osoo lafti nagaa waan kana qulqulleessuun naaf dhiyaata. Egaa booda jiidee booda fageesse koo fuudhee guyyaa sana kabitiin maaliif jennaan gaafa nagaatu waan kana hin laalle arraan tan eegee isin dhuftee dhufee obboleessiyaa. Abbaa fi nama fi qofachiise gartee akkas akkaan hin goonanis ammoo osoo ati nagee qabdu osoo ati fayyaa qabdu irraa si dhaqqaba jechuu barbaadeeti. Inninis ammoo karaa isa baasu kana karaa bareeda jira. Haa deemee itti ilaalee meetiraa takka isa akkanuma itti dhiibnee haa jiraatu. Jiraateetuma jechuudha jechi akkanumatti haalamatti jiru kanatti jiraatee haalaalu jireenya kana kasii wajjiitii fi kasii booda akka wal caalu jechuudha namni tokko walii tokko oguu fiigichaa faree haadarraa kuttee itti dhiibta. Rabbi carraa isaa dirree keessa aree ilaale osoo cuuqilee kuteef ilaale wooma lamaan galachuu booda fiiguu dhufee ga'ee dhaabbata. Akkasitti amma isaas akka itti dhiifnuun barbaade jechuudha. Akka itti dhiiftotummaanuu. Takanaati egaa obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi gaggaarii aaneen akkuma isin beektanitti waan arguu jirtanii dubbii ajaa'ibaa irraan nu jira haasee nu dhaabu jira rabbi abrii haa laaffisu maaliif jennaan ani wanni kun haaraan na yaachise maaliif gama fuulduraatti jechuudha namni tokko baay'ee kadhu waa tilmaamuun haaraan barbaachisaadha
jireenya keetis maan taane kana maas yoon maaliif hin taane waan takka abbaan nuyi erga garuu ati hanga tokko laaluun barbaachisaadha. Yeroo hedduu miidhaas maan argaa gaddaa fi gammachuus maan argaa waan taan takka fa'aa amma niu dubbachuutu hin jiru na cafaqee maarree ta'e isin nama dura haraka isaatiin daawwatee natti himtu akka numaa hundufnee ittiin dhiyaannee maaliif namni waan abrii irraa qabutuma jee waan abrii irraa qabu gorsa jee yaadee itti dhiise garuu tuni bakka sanii bira hin jirtu abriin ni jajjabaattee rabbi haa laaffisuu fi garuu ammoo hanga tokko isinis asumaanuu maaliif fuutee mana geessitee akkamitti haadha mana namaa maaliif irra caalaan keessan waan takka jira anis wakkasan numaan argaa haala shari'aa wal qabutunis wal qabsiiftanii akka hedduuttis ni yaaddan akka aadaan namni dubbatu tokkottis waan itti yaaddan hanga tokko irraa tilmaamuun kun yaafaan qabu jechuu barbaadeeti. Sanumaafuu immoo booda isii miidhamtee hofte dhaqee fuudhurra osuma isiin lubbuun jirtu innis bakka deemuuf haa ga'u fiduudhaan barbaade maaliif mufannaa keessanirraa fi kanaaf hin jiru maaliif gariin keessan irra caalaa yaadni keessan akka garmalettis fudhachuus ni dandeessan jeetiin yaada garuu dogongora fayyarraa fi akka beekumsa fayyatti waan hin godherraa hangina fayyarraa koomantii jalatti barreessuun keessan hin dagatinaa jechuu barbaadeeti an ilma namaati dogongoroon guyyaas hafa hin qabu nin beeka jeetis beekumsa guutuu ni danda'a jeetis waan hin yaadneef dogongora fayyarraa fi koomantii barreessaan isin ijaa obboleettiin tiyyaas na bireetti ilmoo isaa yoo fideefis sarraa xiqqoo irraa fuudhu sarraa guddoo haa qabatu gana akka isiin karaa isaa kana gad deemtullee yaadaaf hin qabu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.